Sagale Waaqayyoo keessaa Maatiyos sagal 23 hanga 26 dubbisa akkana. Yesuus mana geggeessuu sanaa bira yommuu ga'e warra qulullee gaddaa afuufaniif warra qoosanii boo'an arge. Asii adeema intalatti yoo hin duune rafuutti jirti malee isaaniin jedhe. Isaan garuutti kolfan. Namoonni erga gadi baafamanii booddee Yesuus ol lixee harka intalattii qabe. Isheenis hin kaatee oduunsaas naanna'aa kutaa biyya sanaa ga'ee jedha. Yesuustu mana namicha tokko dhaqeennaani namoota uursanii sagalee dhageessisan tokko arge. Warri kaan ulullee gaddaa afuufu, warri kaan immoo hin boo'u. Namichi kun Yaa'iroos jedhama, geggeessituu mana sagadaati. Mucaa isaatu dura dhukkubsatee mucaa waggaa 12. Yesuus akka mana isaa dhaqee mucaa isaa kana fayyisuuf Yaa'iroos kun dursee Yesuusitti beennaan ituu Yesuus gara mana geggeessituu sanaa dhaqaa jiru intalli yookaan dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'aa ture immoo addeetu gidduudhaan shaashara Yesuus gaafa tuttu lolaan dhiiga ishee dhaabachuurraan kan ka'e dinqii sanatti hundumtuu dhaabateetu dinqifatuuti. Mucaa isheen waa'ee ishee Yesuus mana dhaquuf ture immoo duuteetti. Itu achi jiru Yesuus utuu hin dhaqin dhaamsi lammataan dhufe. Yaa'iroos achi jira, Yesuus achi jira. Dhaamsan dhufe maal jennaan mucattii isheen Yesuus akka fayyisuuf itti mante sun duuteetti. Kanaaf iyyuu barsiisaa hin dhamaasiniitti kottuuti mucaa kee awwaalladhuu ittiin jedhan. Yeroo Yesuus dhaqu inni kaan immoo uurseetu boo'a. Sagalee boo'ichaatu mana marsee jira. Atau malesa Yesus waan tokko jedhe gaafa dhaamsi kun dhufe induune rafuutti jirtiye. Ani sa seetanni jedhuun jedhame Yesus jedhuun jedha. Amma sagalee namaan, loqoda namaan, qooqa namaan du'aa jedhamee tolitti mamaa jedhu. Yesus immoo irribaa jedhu. Amma gaa isa rafe akkatti dammastu beekaan irribaa jedhan. Turren qoyyu. Inni itti boo'anii boosisan sun jiraataadhaan jedha. Inni itti boo'anii si boosisan sun jiraataadha. Midhinni koo hin duune jiraataadha jedha. Dabalaa jedha. Amma mucaa keetu eennan qottu awwaalladhu jedhan. Nama du'aa immoo awwaalurraa kan hafe kadhachuufiin hin barbaachisu. Dhumeera jechuudha. Waan tokkoyyuu servisiin nama sanaaf tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Akkamsituun hin danda'amu, kadhachuufiin hin danda'amu, yaadii kamuu gochuun hin danda'amu. Maal ta'e jireenya gadhiiseera. Addunyaa isa kan biraatti ce'eera waan ta'eef. Kanaaf kan eegamu meesajii kana booda kan ta'uu qabu. Maa inni boo'uuf awwaaluun inni waa'ee mucaatti himamu abbaadha. Warri dhufanii itti himan immoo boosiftoota. Boosiftonni dhufanii waa'ee kakuu kee, waa'ee jireenya kee, waa'ee mana kee, waa'ee mul'ata kee, waa'ee abjuu kee, waa'ee kaayyoo kee waan jedhanii yoo ta'e soban jedhan. Duuteetti barsiisa malee ta'in hidhamaasiiniiti kottuu mucaa kee maal ta'e awwaalladhu akka jechuun maa inni Yesuusitti waa'ee mucaa kanaa kan himame yeroo qabu ituu mucaan lubbuun jirtuuti. Turun baay'ee roga daafu
bekama kana mama warri ululle ke turumba gadda ko kumantaro gama nama dacha sayo ki warra simmo asla kasho to kalmo posito to wala jada mali mojo barasa na ke sai san kun sore so ni bi gudda dai sam bi to mali akka sambu ani na bosus nam mai min mali kam ne kana iya ne to min mali na das kada sam kun mo mal ko bo ani bosus sani business ida warri kun turumba na wamo warri kun mo wala be bosus kana tene ke yesus takeke isate kaba turumba de salama kae amen la isate kaba mai de turumba ke samal ko rale ululle kadda mal ko rale lama kae ululle lama ka na inni kama kama na wanna ge yaun ka amen warra sabate fish ka so ba abutu wa kayo barana la fakese sa amen hadde situ makaballe situ amme situ harra situ elame warra sabate kadda awajan barana wa kayo afan ka bajele amen mi afan na ka bachise ka afan na ka bachisa debale me afan na ka bachisa war isatan kaba ululle kadda lama kese kanetanu mo warra bo anin asi adema amen asi adema na ejumani idon bo cha asmiti amen bakka sawali walla tan tawudenda amen afojire namane duindiru amen asoga la tamale gadindiru amen asomo tamale bo chindiru amen asoba manamale bo chindiru amen asi adema amen mana sherra yu adema amen sherra yu adema amen aya sherra yu adema amen aya sherra yu adema amen aya sherra yu adema amen ko sherra yu adema amen barisi bo shala ya mali azimanta isheno malen tale hindune rafutti jirtene gamanni mucawamu indu kon manjala yesusin shawwadame jaru haleluya amen kan shawwadame warra abdi kamne amen ijolle waaqayyo yo mu shawwadam amen dume sagara rata kila kan shawwadam amen dokara se tijirenya la shawwadam amen bila ba warre mutinu kale la maro takan wanda kene roma kas wa bila ba ko toni kalu kana tupattu wa ma shawwadam tibakada no gaba san kala na timonna amen gaba san tumura timonja kabla amen gaba san katta ujal kabla timonja ujal kabla amen gaba san to kachuja taba mulla chujal kabla amen mekan ko itimo ko itimo dabale cherika itti dabale cherimalo irra indone mala tijirti rabun tijirti asimalta malta yesus watu fe laba yesus to fe mo ululle soba ojechu ndando amen orumba katame chao ndando amen chetetu bakashe wa me kayena mujanka tete kate gabatesu mujawa jetete selale indikana sirrabae indo gatisan amen mulanne ke barana ka jallo taayat amen harrab situariyat amen warra mulanne ke duera ka ku ke duera kayo ke duera haju ke duera business ke duera gail ke duera potential ke duera wala jalani wa ayo magati wa me ka setu jallo ta tesrabi timsa ladu kala to wagayo haleluya amen haleluya amen tigwan mana ke rata wati gadda kana wajan kagun ke duera tana boda ti kabdu inni tedu sunin tabu balballe tere nyaati famera imbanamu kagun ke damera ini kamu taera dali falla ka titren ne banjuru lakki yeso chirere amen mekan ko chirere amen ko chira tabana tera ko chira yero kontuma setan ni isa mulatu terudo so halibat amala setan adiko amma matau wangaran keti na senjata di amen nipi atuwa na kamigo jadi barabara setan abdi amen biya la abdi amen dan te ya sibachun dan do amen
balbala barrii kan akka bajan dhowwateedhan eenyuun Mordokaayi namittiini iddoo isheetti walii gadi nooftu achuma kaa'ame hojii isaaf amaname barri irra taa'e raashaansa samii ilaala. Warra waajjira keessaa boorsaa gaggaarii qabatanii gabbaan ilaala miti barrii banuu buddeeni gooftaan halluu kaayyoodha. Hamaan gaaf tokko hundumtuu sagalee fi sarpiraayisii wayii tokko qabatame hojii gaarii tokko hojjetee shillimaata settan beektu mitire kuma tokko namni misooma gaarii geggeessa shallamamaa hamaanii shillimaanni ta'e hundumtuu kuufee hundumtuu gugguufee gaafa manaa gabboo zabanyaan jedhamu akka walitti dhaqee fannii bane akkamitti akkuma duriitti biyyi lafaa bobaates dukkanooftes addaattes jaalachooftes ijoollee waaqayyo akkuma duriitti maali jennaan yesuus keenya dheeratee gabaabbatu yesuus keenya taayitaa irraa bu'ee tol hin ba'u yesuus keenya qallatee hin furdatu yesuus keenya ganaa du'ee hin ka'u inni eraama baadiyootaa kaleessas har'as boris bara baraatti isuma sana eenyu isuma sana dabalaa ilaaka dabalaa jalaaka bara baraan inni isuma sana abbaan barbaade yoo geeddarame lafti yoo geeddaramtu namni yoo geeddarame qilleensi yoo geeddarame mootii kee bara baraan isuma sana leenci ati duukaa buute bara baraan isuma sana gooftummaan isaa isuma sana guutummaan isaa isuma sana aangoon isaa isuma sana abiddi isaa isuma sana jaalalli isaa isuma sana yaa'ummaa isaa isuma sana beerii isuma sana laata isuma jijjiiramuu danda'u wanti barbaade yoo dukkaddiis wanti barbaade yoo dukka geeddirate wanti barbaade yoo diraasaa geeddirate ilmi waaqayyoo isuma sana inni abbaa keetika inni gooftaa keetika waan hin jijjiiramne amanaa waan jijjiiramtu gollachuun namaan mijatu randeebiyaa waan hin jijjiiramne amanachaa waan irra argamee barbaduuf qofuun namaa hin mijatu kanaaf garaa muratan jedham Daani'el nyaata mootichaa nyaachuu garaa muratan maaliin cooma nyaannu gabbinni kan keenya baranni waan coomaanuu qabe baalaan gabbannaa aduu ta'ee gaafa hamaan gabba'u Mordokaayi barrii babalee dhiise guggufuu dhiibnaan galee guyyaa irraa gaarii ture namundumtuu na kabajeera namundumtuu ulfina naa laateera garuu namittattii sana maarreetti yaade mana ituma waan hundumtuu sirka jiru furmaata laachuu dandeessu waa'ee sabanyaa barrii irraa siyaasaan maal ennaan sirka irraa murtiin ennaan ammuma walii galee agirimentii mallatteesse ennaan atamtamaan nama fannoo soobee naa dhiyeessu atamannaan dizaayinii isaa immoo hojjaansaa hundumaa shantama ta'uu danda'uu qaba hundumi shantami kan eeguuti naa jedhame beekama itti awaqaan hundumi shantami jechuutti akka safarame isuma ofatti safare yoo ta'e malee macheem namichi wallas barrii irra ta'a yoo margee safaree hunduma meeqa haa ta'u shantama haa ta'u dabeen moo soofamee abawwee kan siraa bitee fannoo soofuu jalqabe maal waan ta'eef namichi barrii irraa waan gufuu dideef jiramoo hin jiru yesuus jedha gaafa sun hundumtuu xumuree jedhu galgalasaa waaqayyo silaalaa jira waaqayyo silaalaa jira asii hamaan finnaani waaqayyo immoo mana galmee dhaqe bor ajandaa tokko fudhatee dhufa maannaan waama barbaade jedhee waama miidhame jedhee himatee akka mootiin ayyama fannifamuu isaa baasu tokko ajandaa tokko qopheeffateera hamaan yoo bor halkan waaqayyo itu amaan naqee iyyatan dhiyeeffatii waaqa dhaqee iyyatan dhiyeessi amma fiite amma balaliite jalloonni sin dursitu isa isaa waggaa guutuudhaaf kan yeroo daqiiqaa sanitti ta'u yesuus dursee argama inni kan keessa jabee argama hammami wariifatan hammami olamaa hammami olaffaa xumurri kan ijoollee waaqayyooti nan dursa jedhi maalooyi
hojjete Mardokaay mootii dura oolchee yeroo qaasonni tokko isaan jeesu godhan inni immoo hidhee lubbuu jalaa balaale garuu waa maqaansaa galmee irratti katabame gatii gaarummaa isaan argatina inni dhokate galmee keessa irribaa argam dammassee galmee sagantaasifna waa'ee Mardokaay gaafa gaggalagalchu Mardokaayitu lubbuu isaayyuu oolchee buddeen isa nyaachisaa jiru garuu mootiin kun Mardokaay waa tokko hin goone akkamitti akka nama lubbuu koo hambisa asiin dhaqee akkamitti waan gaarii godhini dhafetu cannaqabuu irriba malee bule edhaane eelime akkuma kan si balleessuu cannaqamu jirtu kan si milkeessuu cannaqamu jiru dabalu akkuma kan kiyyoo si kaa'u cannaqamu jirtu kan balbala daakatti baluu cannaqamu jiru sirriitti dubbisuu ol dawaa keessa ta'uu baannaan cimaadha. Hundoo isaan nu dhibeera. Isa dhaaka. Akkuma isa tokko keessaa gaananti jira dhaqee harkaan na tursiisee irraa iyyuu waan ati dhoksaatti kootuusatti maara sababiin isaa iji koo waan dhuma kontirool godhaara dibamee nas ba'e. Kanaaf istoop. Mee istoop jedhame. Dhalaa namame mobaayilii baasee achii nama laalaa achas godhu jira. Warra keekkaatu duukaa goge immoo isa ni ta'e. Yoonni kana adeemsa maqaan godhee mazuuriyaan kun akkana jenne yoo godhe hin ta'u. Kanaaf iyyuu tooratti tapha akkasii asii jiru. Asitti feesbuukii irra taphanna miti seexana irra taphanna. Waldaa burqaa jireenyaatti seexanaan taphatu malee feesbuukii taphatu miti. Mi'aamee jatta. Halleluuyaa. Yesuus jireedhaatti nama wajjin. Dabalaa jedha. Dabalaa jedha. Dabalaa jedha. Jira Yesuus. Isa jiru kanaan galgala kana waan arasiiba. Namni amantu. Namni araan baay'atu. Namni garaacha ol fira deebate. Galgalli kun galgala bisiraachoo siiba. Galgalli kun galgala boo'ichaa siiba. Galgalli kun galgala ba'uu siiba. Wanti hunda oolchee miilla kee jalaa galu. Yaarri ulfaataa miilla kee jalatti gadaa'u. Galgalaan miilla kee jalatti bullaa. Galgalaan dura keetti hawurraa. Dhumaan rakkinaa dura keetti habalama. Ulaan rakkinaa sirraa jechuudha. Isa gaafa hundumaa nageetti bakkee malee odeessinatti mi'ee yoo milkaa. Waa'ee kee qoree dhaabee dhimma namichaa xumuraa yaadee ganaa guruppii wajjin mari'atuu qabuun. Kun Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluun mari'atanii xumuraniiru. Harka keenya illee wada dhimmi kee xumurameera. Mee dhimmi koo xumurameera dhaaba. Gaafa hamaan ol galu eenyu tana kana jiraannaa namaantu jira jedhan. Ol galchaa gaafa inni ol galu waan inni gaafate gaaffii mallamaa tokko gaafate. Gaaffii itti yaaduu isaa nama rakkisu. Nama mootiin ulfina kennuuf ijaallatu maatu taa'inaan waama gaggaarii jedhamu tokko nan bifne hin tarreesse. Maaliif jennaan amma ammaatti namni ulfina mi'eeffatee isuma duwwaadha. Maatu taa'inaan uffata mootiitu bifamaa, farda mootiitu fe'amaa, hojjetaa mootii keessatti beekamaatu farda harkisee mandaraatu isaa keessa deemee namoota ulfina kennuuf ijaallatu kanatti taa'ee beessaa jennaan isa jette tokko keessaatu namni sinna kimartoo kaa'eef godhii jenne. Maal godhii? Maal adoo fannoo soofee dhufe raayina garaansaa. Ayi amma jandaa fannootti hin deebina amma jandaa fannootu hin ta'in jandaa margaati. Achii fannoo soofu asii farda beeku. Asirjaa kudha irratti akkeedu kudha tokko irratti waan dubbatte tokko ituu namni si naqee Mardokaay isa balbala baarrii fi godhii. Mardokaay hamaan Mardukaayitti dhaqee wayyaa uwwisuutti gadi. Mardokaay isa kam? Isa fannoo soofee beekti. Namichuma sana sii kaasa. Ilma sirratti gahee sii kaasa. Ega Mardokaay barcumatti ol baasee ulfinaan ga'e immoo ofii isaatii immoo fannoo masatti maal ta'edha? Fannifame. Fannoon lafatti hin bannee fardi lafatti hin bannee hundumti
tajaajila isaa argate maaltu nageessa yoo jettanii in dhaabbate guyyaa Waaqayyoo eeguun gowwummaa nama fakkeessa garuu gowwummaa hin qabu. Yeroo namni si bira darbee deemu biltiin dubbichi dubbii fiigichaa miti dubbii abaanii miti dubbii kabuuti. Leenni na wajjin jiru jabaadhe. Asi maalta adeema maalennaan hin duune warri jiraataan du'aa irratti bu'aa